Jirre adoon aarre horiin sibiilaa qabu san naa deebisi siin gallakkisaa siin bilisoomsa jettaniin jechuudha. Siifiin deebiseettiin isiin isaa kee baratta siiqa jaa hiikamtee kunoo hiikaa horiiti yookaan kana iddaan muddaan siilleen xurma takka hoggaa fedhan ammaas hoggaa wal jaalatan wal fuudhuu dandeenya jechamas dhagaa isin waan dhiiraa kun yoggaa horii wal gallakkisan laal ganama haalli wal gallakkisan ammallee yoggaa wal jaalatan wal fuudhuu dandeen hareette jechuudha. Maal jette jarrummaan san qabii ta'uu qabii iddaan jiraatu malee hin ta'uu kanaaf fuuldura fagaatus laal eega horii wal gallakkisan hareetti nikaa wal gurachuu qabanii maarii saaree dhaabee namichi galaama isini adoon aarre adoon jirjirre horiin sibiilaa qaba gaa'e gaafatti yoo sannaa sibite arraas naa gurguuri jeesiidhaan isiirraa fudhatee gallakkisuu qaba dirqama gallakkisuu qaba jechuudha yoo qasii guutuu dadhabe dirqama gallakkisuu qaba jechuudha. Nabiin maal jeen saafchisaatiin xalliqaa jeen jechuudha dhugaa isheen isin fedhametti murtii itti xalliqaa jeetu murtii itti kenne jechuudha. Yommuu horii malee ta'uu baatte dhagahamee isiniif hima hiikaan shari'aan goote dur jaahiliyyummaa islaamummaa duratti hangan qabu islaamummaa sadii godhe hiikaa tana tokko baha jira tokko lakkaatana jira tokko dhiha jira ammaa sadeen kun namichi yoo dhufii fi dhalaa takka hiikuu hoggaa fedhe adoon jirjirre abbaatti laffa'ee warraatti laffa'ee adoon jirjirre akkamiin tagaa wal jibbaanni haadha manaatiin jee mari'atee gallakkisuu qaba jechuudha. Tokkicha gartee baasan hoggaa gallakkisee turee adoo iddaa mundaa hin dhufne amma deeffatee danda'a waliin turanii yoo wal dadhaban kan walakkaa jiru kana hiikuu qaba jechuudha. Adoo ta'uu hoggaa walakkaa kan hiikee deeffatee turee walii umaa dhabne kan dhihaa san hoggaa hiikee ganaa alaa hin taatu jechuudha. Akkasitti an tilmaama isiniif godhe gara hiikkaadhaattis namichi hoggu takka hiikee hoggaa jee takkan lakkaa'amaa fi lammeessaa hoggaa hiiku fedhee lama fedhii sadi'u takkan lakkaa'amaa fi hoggaa sadeessaa hiiku axxalaaqu marrataan rabbiin jee rabbiin marra waan lakkaa'eef jecha yoo sadii guute hanga kafe hoolumtittu deebuu hin dandeessu. Aboo maarreen ilmaan hanganaa irraa qaba jee waa taa'ullee akka jee ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu namichi ta'e waanaan siifira taraan godhee jee ari'echa namicha amma tilmaama isinii godhe amma du'aan isinii godha hawaasni eeguu haawwaniis shamarraniis dargaggeeyyiinis cuftinuu du'aan isinii godha dhaggeeffadhaadha. Ummati waraudiin kan dhaabe isin haa godhu isin kee diin haa maridu diin isin keessatti haa maridu isin keessatti haa maridu duuba waan sii du'a rabbi nu araaramu waan sii booda isin kee diinni dhaabbatee diinni isin keessa dhaabbatee ilmaan keessan akka barsiifattan guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamtan waa takkallee يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وسويت بني جري ويانسن ويانا مكيا برا ريسو ويا جاسين جاسر ريسو جاسين ريسو ويانا مش المنصر ريسو الماء راكم ديسن جنان نمني المساتك أقامة تربقي دوم برسيسن إيجا بودي داو برسيسن دوبني بربادما برسيسن جيكيبا دكتي أمير كاربا قام ساتي رجال رب بمبرسيم نجى
bakka mucaasaa kan waa takkallee takkaa ibaadaan godhi isaa seenee inni bakka san seenee jechuudha. Abbaan bakka isaa seenee jechuudha. Aduu hin barsiisin. Mucaan mirga dabree inni bitaa dabree jechuudha. Bakka tanaas haa jabaannee firraa eenyu. Ilmaan keenyaas ilmaan diinirra guddate Rabbi nu haa godhu. Dhalaa keenyaas dhiira keenyaas warra diinirra guddate Rabbi nu haa godhu. Hawaasni eeguudha warra diin jiraachisanii haa godhu. Warra waan jenne kan cufa darbuusin haa godhu. Warra baratee barsiisin haa godhu. Ka barate haa barsiisu. Ka barsiise maas haa barsiisu. Barnoota keenya kana asirraa hamma dachiin tun dhaalamtutti kanuu deemu gootaan nu haa godhu. Hanga dachiin tun dhaalamtu dachiin dhaalamuuf jiraatte fuudhamuuf jiraatte hammasitti barnoota keenya kana kanuutu Rabbiin haa godhu jedhu. Duuba hangasitti barnoota keenya kana kadeemu Rabbiin haa godhu. Kabinni haa godhu. Wal barsiisuu dhalaanis dhiirtinis akka wal barsiiftanii akka diin kana dhaabdanii aafaat amma deemu jaa kanaas kuni dilmaaf dhufaa kanaa jecha hoggaa gama Rabbii deebine Rabbiin nurraa deebisa. Aboo alaayis ilmaan qabna waallee qabna sadiificha qalbii nu dhaabbatte duuba aafaat amma deemu kanaas Rabbiin nurraa fageessu. Maal jennee kamtuun yaa Rabbi nurraa fageesse maraatuu nurraa fageesse qomaataa nurraa fageesse yaa Rabbi qomaataa nurraa fageesse bareedni nurraa fageesse dhukkuba hamaa cufaa Rabbi nurraa fageesse jennee kadhachuu jirra. Yoo nuti gama Rabbii deebine cuftii nurraa deebite jechuudha. Nummaan gama Rabbii haa deebinu. Nummaan Rabbii haa qajeellu. Nu Rabbii qajeellaan waliin dhufu takka illee hin jirtu jechuudha. Arraba tokkoon nu haa dubbisu. Harka tokko nu haa qabachiisu. Wal jala nu haa deemsisu. Rizqii guddoo Rabbi nuuf haa kennu. Dachiin seesan beekuun isin haa baaftu. Diina kana dhaabuudhaan beekuun isin haa baaftu. Ammoo ni isin dhaamu isin barattoorii keenya darasaaleen isin dhaamu dhagayame kun isin dhaamu. Ilmi guddoo lakkaftanii xiqqashoo barachuu jirtan. Xiqqashoo isin barachuu jirtan. Ilmiin gurguddoo isin gadi hafte. Ilmi akaamaa gurguddoo baradha. Kunoo safiinaafaa, muktasarfaa, abaafatlifaa, shujaafaa baradha. Akkasitti hawaasa kana barsiisa. Salaata, zakaa, soomana, hajjii, gutii gurgura, dhaala akkatti wal fuudhan. Kana cufaa tilmaamaa isin godhe tilmaama kanaan akka hawaasa kana barsiiftan hawaasa kana guyyaa qiyaamaadhaa gooytaan isin gaafachuu ta'a. Bicufallee gaafachuuf ta'a. Kabirraa buusu, ifirraa buusu kan gaafachuuf ta'a.